Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maariyaam raajittiin obboleettiin Aroon dibbee fudhattee baate. Dubartoonni hundinuus dibbee rukutaa ishee duukaa hin bu'ani. Yommus Maariyaam Waaqayyoon faarfadhaa, inni dhugumaan mo'eera. Inni fardaa fi abbaa fardaas galaanicha keessa buuseera jettee isaaniif jalqabde. Seera Ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 20 hanga 21. Haduutunaan jedhan fuula kee dhaabanii, badii koo odeessan kan isaanii dhoksanii. Waan namni raawwate siiniin dhagatu, warri na himatan dheessaniiru martu. Akka Maariyaamii obboleetti Musee faarfadhuu naan jedha oolmaan kee kakaasee. Innati naaf goote waan hedduudha gooftaa, osoon hin jallisin kanaafan si faarsaa. Wanta keessa kootii dhokseetoo qabadhee, tokko sona hambisiin hundayyuu natti himtee. Baroota hedduudha isa na gadoorsee, kiyyoo diinaa cabsuun bilisa na baasee. Akka Maariyaamii obboleetti Musee faarfadhuu naan jedha oolmaan kee kakaasee. Innati naaf goote waan hedduudha gooftaa, osoon hin jallisin kanaafan si faarsaa. Oolmaan kee Waaqayyoo dubbatameen dhumu, kam himeen kam dhiisaa kitila hundanuu. Galanni kee hin badini